gufuun erga maaliif muqimni dhaqee namarraa fuudhee erga tana qabadda lama gaafa ijoolleen kun 5,000 nyaatanii namni biraa 2,000 kafalee deemu da huduuda yamanirraa haga riyaad namni kan ittiin dhaqu dallaalli faayidaa isaarra kaamalee 2,300 noolin dhaggeeffadha 1,700 wanni irra kaaniif namni ni nyaata karatti baasii itti baasanii bakka deemuu jira warra qeebalee ergu kana kasaaraan biraa waan jiruuf warri kun ammoo bakka sanii fuudhan haa galatoomanii sawwaaqa san godhuuf sharriin jaalannu sharriin jibbinu keerii keessa jira keerii jaalannu immoo sharrii keessa jira keeriin jaalannu ka sharriin keessa jirtu ka tiktaakaa kana beeke ka nama 40 ta'anii furmaata godhuu dhabuuf rakkoo mucoo ol baasan gaafa sabni isiin abdattee lubbuu isii baraare maallaqa kiyya ani haganaan itti baase jiru kana namummaa na baasan moo laceelloof na baasanii ani re'eedha moo hooladha siina eda laceelloo anuma kana waa biraatiif na baasan malee waa nattiin dalagatuuf nattiin daldaluufi malee oromummaan hin jirtu jettee mucaan daa'imni tuni boru rakkoo oromorra oromoo biratti qalbiin si caburra ani yoon dhabe waan fedhe ta'e boru argadda nyaaddes dhugees umriin kiyyaa ganuma namni 60 ga'u hin jiru onsinitti turri fedhadha gabaabdumatti garuu wanni na gaddisiise maali wanni si gaddisiise sun hoonaan jettan gaafa ijoolleen sun namni sirraa fuudhamee 2,000 namni biraarraa buuse gastii nama 40,000 itti hidhattee nuyi baasii 7,000 biraa qabnaa jette 5,000 fuute malee beek sii galee 5,000 sunii fi 7,000 isiin himattuu yoo walirra dootte meeqa 12,000 intalti tuni 11,000 leebiyarraa suudii fidanii baasiin eessatti bahe 7,000 isin himattan kun meere 5,000 fuutan sanuu ganaa isin gaafanna isin baalageedha galata tolchitan ooltan san badiidha isintu inumaa isintu galata keessanuu balleesse waan gootan isintu najjise ijoollee keenya maqaa nu nyaattanii yoo janii nama kanatti dhugaa himanoo 7,000 kana hin kafalla bakka itti baaftan nuu hima intalti 2,000 dhuftee buute yeroo duraa san 5,000 sinitti ergine sawwaaqa hoggaa fide ma intalti na bira geesse jettaniiti kan maallaqas nu sarditanii nanne eessatti baaftanii intalti tun meerkurii dhuddeehi jechuun waa bira hayyee nutti kennitanii ergaa isinirraa fuune manguddoo irratti dhuftanii 7,000 biraa qabna akkamitti jettanii 7,000 san eessatti baaftanii ammallee hin qaanfattanii namni ja'uunii qabu warruma agartee birriin keessan sinii kafalama jiru. Kau san rakkinaaf siilii keeffatte maraata jettee gaddarbuun isarratti muutii qabaa ooluun yakkamaa ammoo yeroo kennitee fi sa'a 24 isuma gabbuuftee sitti hoggaa deebe galchaa jettee wal waamuun badii jajjabeessudha. Kuni rakkoo biraati. Dhiiroo baha taane kibba taane jeddu galeessa taane kaaba taane kibba taane nuti oo jennaan walii agoobara walii ta'uu dadhabne aduutti waliin dhiibnu agoobara walii jala. Kiyyaa dhiisa lafa eeggataa saniifu dandeenyu rakkoo walirraa furuudha. Ani nyaadhee waan bulu qaba. Mucaan tun gocha irratti raawwanne akkuma Oromoottu isii tana Oromoo baasee hoggaa jennu Oromootti liqeeffate hoggaa jennu Oromootu nama 40,000 ta'e bahuusii hawwee hoggaa jennu hoggaa baafne kana maaltu godhamu jira. Mucaan bira jirtullee kan nama kaleessa tola ooltummaa dalaguudha ni beekna qaamaan beekuu dhabne seenaa nama garuu mucaan sunillee miira keessa galee Oromoo nama 40,000 biratti jawwaala harkaa butuu fi daddarbuu fi namni isirratti wal arrabsuun isirratti dinaggee an lamaan baase an sadiin baase an torbaan baase jedhuun keenya mucoo san akka of ajjeeftu godhu hamilee isii cabsuudha. Daa'ima rakkoon kaleessa irratti darbe sibiilan tumamaa turte akka shamaratti shamara taatee jiraachuu jibbitee osoo hin taane rakkoon amma ammatti deddeebi'u rifeensa cinachiise shamarri teenya akka dhiiratti deemtu kunuu gaafii tokko abbaa beekutti hiibboodha hiibboo abbaa hiikkata jechuu an of dhaaduu fi waa biraatimi yoo ni dubbanna jenne bakka itti dubbannu hin qabnu us nuun jan yoo arrabsine jaartii namaati jaartii teenya yoo namni arrabse hin jaalannu waan ta'eef obboleettii teenya arrabaan hin feenu waan ta'eef isinirraa gabbuuna ogastii sanillee dhufne ofii gannu darban ammallee mucaan bira jirtu sunillee haa galatoomu noolii innis itti baaseemi akkaawuntii natti hafitatu irraa kafala gaafa gargaaruu barbaaddan mucoo kallattiidhaan akkaawuntii maatii isiirraa fuudhati gargaara waa godhaa fi yookaan haa galtu oromummaan tana malee mana ganda gadii ganda olii jee namni dikee wal dibu daa'ima qeerratti taphatuu fi daa'ima
dhoqqee walit darbatee wal hiddiidhaan taphatudha. Wanni biraa dhumate Oromummaan akkanaami. Oromummaan tanaami. Jaarsi Oromoo dhugaa dubbata. Cubbuu gaaddisarraa fudhatanii galan. Dikan nama galti. Irbuun nama qaba. Shanyiin nama bada obboleesso. Hin fakkeessinu. Fooloodhaa fi ilillii walitti hin gurrachuun hin barbaachisu. Hoo ta'e mucoota na silaa tolchanii gorsaniitu agartee bakka takka kaahanii baasillee itti baasanii micootan akkana goona fi gargaaraa yoo jan paaraalee manarratti tiktaakin hoggaa waa darbameesi waa fida abbaan tiktaakin dandeessan gargaara akkaawuntiin abbaan dandeessan gargaara janii waa bu'atootan mucoon foon hoggaa nyaatte lafee qorqachuu qaban sila garuu wal taajjabne guddaa dadhabne muka guguddaan biyya keenyaa dhume namni guguddaan biyya kana hin jiru guddaa fi xiqqaa isaa dambeennu ilmi namaa soba dhugaa dirree jiru kana osoo argu 7,000 kana eessatti baafte silaa 5,000 sitti kennine 5,000 sunu nama 5 fida baalagee namaan jiru maaliif dadhaba namni abbaa ta'uuf ilmatti dhugaa muruu gaafa sodaate eenyuun dhugaa fidee mura akka hawaasni kun kutaa wal qoodu akka gandaan wal qoodu akka boru rakkottuu fi rakkataan rakkoo keessatti ilaalamu akka namni waan harkaa qabu boru yoon tana kenne booda eenyuun gaafadha inni kijibdituun Oromoo jetti naggaadota warra rakkoo Oromootiin as gaheedha warra rakkoo Oromootiin beekamtii waa guurratu warra fooloo tolfatuu fi warra ilillii namatti naggadu jee namni rakkattuu intala sabaa mana arabaa keessatti dhiisudha wanni kun nurratti dalagamu jira wama biyya keenyatti dalaga rakkoo intala takka dhufti waan qabduun bira dhaabbaddu warri faroorsii guguddaa qabu abbaa sobaatiin soba haajanii abbaa yakkaatiin yakka haajanii rakkataa ofiitiin kiyya haajanii akkaawuntii as kennadhu janii waan danda'e namni nama gargaara gargaarsi obbolummaa kana nama hamileen cabe nama lubbuun isaa hafe namoota rakkoon itti deddeebi'u kana gargaaraniitu biyyatti galchuu waan guddaadha wallaahi miliyoona hoo ta'e mucaa tanarraa nafnu maaliif Shurube, yaa shurube haasawni ati haasaa jirtu kuni haasawni ati haasaa jirtu kun haasawa dammaati. Haasawni kun silaa manni itti haasahamuu qabu mana maakiiti. Mana dharri itti walgee dachi ijaarrate. Isin dhara qabdi jechuufi miti. Dhara achi walgee. Haasawni kee kun akka asitti haasahamu kun silaa mana maakiitti haasahamee jinni mana saniidha. Wallahi. Ati mana haka maama bayaanillee yoo jedhe himuu dandeetta. Abbaa feete sodaatu arsi beeka waan ta'eef haka dubbii tanallee akka asin lafa keessatti himuu dandeetta hattootallee himuu dandeetta waan ta'eef gisee maatiin mana bante Oromoon qoy naadis maame dhugaa hima jee ugamee qabuutirraa kana tur achuma seenneti firoomsa ni dubbanna rakkoo maallaqaa ta'u mucaa teenya ni bitanna akkatti qabdanii fi waan geessite san araba sanuu narra fidi araba naat dubbisa taakii mallee ni goona sibiila haarawallee isatti erginaa fi arabni wal beeka nu balleesse jennaani naafsitu dubbisa muzambili lakkoofsa arabaa keessan ergi keetis ergi amma walirratti siiraa jeen amma keessan si erganaan jeeti hoggaan manarraa gabbu'e yeroo nan ol deebi'e keessan darbaa turan yeroo ammoo waan kana dubbannu haasawaa mi furmaata barbaannaa jetteeti maaginu yeroo meeqa muutiin irra qabdee namutee jejejinuun jan nuti hin beennu qilleensarraa firan qabnu dhugaan lafarra jiru kana bakki itti dubbattu hin jiru baaraalii man Kasih ada waktu kau ada kabar. Jolen tenda kuma sadih nazirtan. Aku masih dua jalan tangkana bakal berat tile dua jalan. Itu aku lara baku. Gize maki mana bante duga mama bayani fi dugaan kunille dugaan hatto tallen hamul latu yo barbadan namni duga dubat mama shurube da gize maki mana bante mana maki jalat shurube ko barreisa mama shurube ko barreisa bakka jarri waan kana itti haasa'u wanni isin barreessuu qabda mama shurrubbee qofa gaafa san mama shurrubbeen ol baasee jinnii tana mana sanii qulu Allah yaasuu danda'a haqiiqatul haqiiqiyyati wal khudrijii rabbalisa kiyya dhugaan jiru kan lammaffaa irratti koy mame muutirra jirta mame lammaffaa irratti ani lammaffaa irratti dhugaan jiru kana mana maakitti gizee waan kana jedhan namni maallaqa irraa kafalellee mama bayan namni asirraa galchee haqa isaa baaseef shurrubbee mana maakii jala shurrubbeen qofti barraa'uu qaba lammaffaa irratti aneenyuun dhiifama gaafachuu barbaada beektaa ya, koi ka, macam mana cara kita dugaan aja tahabat tu biasa dugaan pada orang mana aku. Mama lagi orang awal lalam deh. Ayah lama fairat, ayah lama fairat. Ya daki lama fat, ya negi lama fat ada serati. Abi Ahmad di Rishibala bisa di mana aku dah. Ganda kena di jari mama mana rabu kesajar jarru kadire jari hatu walin hatu berbada asit sigala sani fu abi Ahmad di Rishibala bisa duga jirtani hojja da nutillen gafa gudan zulmi hojja chuta ni zulmi hojja dan gafa me mese follow ye bilena nagan
Amma kuma dibba sadii jira. Jettanii mamichee dhiifamanaa godha. Oromoo jala jirtanu dhugumatti dhugaa jaallattu yoo ta'e dhugumatti nama sabaaf dhaabbatu jaallattu yoo ta'e namni kumni tokko kuni 2,500 jirtanu asumaan galee tuqaa suuraa shurrubbee kana sawwaradhaati viidiyoo irratti dalagaati warra hattootaa sobduu miidiyaa arab multimedia dhangaraa guddifatti Oromoo addaan facaaftu hin hordofnu nama sabaaf dhaabbatu jaallanna warreettan warri Oromoo qulqulluu bicheen la warra yaani asin sawwaradhaa viidiyoo irratti dalagaati tokko shurrubbee kana nu guddisa nama sabaaf dhaabbatu guddifachuun kabajaa. Ifama aku biye zaman ni amma ummanni kuni anafsi dabalate nama kuma sedikit dabalate qilleensa ta'e si jaallata hookaa bifa kee waan intinaa kee jaallata malee waan ati haasoftu waan ati gootu hin deeggaruus hin jaallatus hin beekanis silaa namni ana namummaa kiyya yookaan malkii kiyya yookaan waan an si godhe son taane dhugaa kiyya waan an godhu dhugaa tahuu dhara tahuu san laalee san deeggaruu qaba. Namni keenya waanuma si jaalatu qofaaf waanuma abdiyyee jaalatan qofaaf bakka kan waanuma maammee jaalatan qofaaf kan waan godhaa jiru waan bakkeessa hin ilaalamu. Maammee waa xiqqoon isinirra buusa waa xiqqoon isinirra buusa. Ilaa himmi oofti dubbattiin tiyya ananatti himmi oofti nama lawaalame waan takkaa jira jiran wallaahi jarana waa takkaa jira. Amma wahii waan isin yaadanne isin himumee dubbii ajaa'iba.